warraaqsi akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1974 Itoophiyaan keessummeessite. Warraaqsota muraasa jaarraa 20ffaa addunyaa irratti mul'atan keessaa isa tokkoo fi kan jiruuf jireenya lammiilee biyyattii irratti dhiibbaalee gurguddoo seenaadhaan akka bu'aa gaarii fi godaannis hamaatti eraman kaa'ee dabreedha. Warraaqsa hooggantoota buleeyyii sirna abbaa lafaati hanga qaxaleewwan cifra haaraa kumaatamaan galaafatee golabame kana keessatti sochoowwan ciccimoo galaanni dhiigaa isaan nyaate keessaa bakkalchee lixa biiftuu qalaada Wallaggaa tokkodha. Dhalli hangafaa Najjaarticha Fidaa Hailesan haadha isaa wajjin abbaa isaa wajjin Laqqamteetti araasii fudhatanii galan achitti guddate abbaan keenya rakkate mana guddisee waa meeqa jedhee muka hojjetee hunduma keenya sabasabee guddise. Ana amanta baaree nagashee ka'eetu ijoolleen durbaan barattu kottuuti galmi manaa cuftanii hin deebinaa jedhee manatti مصحف ساقبتي دفتري ساقبتي تاو برتا باي كوتاشن ينغا تورباتو براتو مورا من برنوتا كلام ويل سلاسي مغالا نقمتي ترجمو كيستي طيار يچون ورقا في هوفا مكاراتي وجته فؤاتي هيدي قلن سر بلليسه جدن يومون قلن سر بلليسو كانتي جولين باين wanta kana isaan dura isa fuulduratti nagarre jedhee mayyaadaga waan nagarre fakku waan guddaatti kaasanii fi ilaalaa turanii jechuudha. Laga sossobee kan jedhamu tokkotu jirti. Lagitti ani itti waanan beeku fedha jechuun aqeessa argeera. Lagitti sana irratti akkuma nama siin jedhe xiyyaara hojjechuu qofatu hin taane bidiruullee hoffaa mukaa hoffaa boqqolloo kanarraati hojjetee bidiruu hojjeteellee bishaan irra taphataa ani bara ijoollummaa sana keessa jechuudha. Kanumaan kan ka'e ijoolleen baay'eetu hordofu. Namoonni ollaasaa yeroonni qilleensarra akkas balaliiseetu xiyyaara hojjete kana yeroonni qilleensarra kachisu yeroo isa laalanitti mucaan kun iddoo guddaa ga'anillee maatiillee akka isaan iddootti kennanii hayilee barsiisanii baay'ee kaka'umsatti uumu turanii jechuudha. Muuziqaa irratti, aartii irratti, barreessuu irratti kennaa guddaa qaba ture. Fiiziksii kan, kemistirii kan otoo kan yeroo siyaanaa ta'e ini kan space technology
akka biyya Itoophiyaatti tokkoffaa ta'ee fudhatee darbe Hayilee Fidaa ture jechuudha. Haala kanaanidha kan inni barnoota isaa amma 12tti baratee xumure. Kanaan booda yuunivarsiitii seenee barnoota barachuudhaaf qabxii inni argate qabxii yuunivarsiitii seensuudhaaf barbaachisu olidha jechuudha kan inni galmeesse yeroo sanatti. Garumaa inni yeroo sanatti yeroo inni kutaa 12ffaa xumuranii sagantaa eebbaa ture irratti Haayila Sillaaseen irratti argamaniiru jedhu bakka odeeffadhetti. Yommuu irratti argaman kana cimina isaas dhagaas wanta turaniif sadarkaa inni qormaata Ingiliziidhaa dhufe kanallee sadarkaa inni ittiin qoramee tokkoffaa bahee darbee waan arganii fi Harar Miilitarii Akaadaamii kan jedhamu tokkotu jira ture. Harar Miilitarii Akaadaamii kanatti akka inni leenji'ee achuma hojii hojjetuuf ture kan isaan gara sanatti erganiiga. Garuu hawwiin isaa immoo hawwiin Hayilee barnoota isaa gara yuunivarsiitii seenee barnoota isaatti fufiinsaan barachuu waan tureefi hojii kanallee hin deeme malee utuu hin hojjetiin ba'ee achitti ba'ee waggaa tokkoof magaalaa Dadar keessa barsiisaa akka turedha jechuudha. Naatti kolleejiitti waggaa lama nu dura ture inni nama nu jagnoomsu keessaa tokko walitti nu qabee ijoollee Oromoo kana nu barsiisuu seenaa nu dammaqsu jechuudha beektaa baay'ee egaa siyaasaan kolleejii amma galtutti ijoollummaa keessatti haayiskooliitti baay'ee hin beektu miti innaa kolleejiitti galuun nu simatanii nu barsiisu isa fa'i Gabayyoo Firrisaa hiriyaasaati egaa hiriyaa waliin turan baay'ee. Dhiinsaa Dhiphisaa Abbaa Jabir fa'i inni immoo keessa deemaayyuu haayiskoolii keessa deemee ijoollee Oromoo kakaasa. Dr. Muhammad Jannaan Mucaayii Lubbaaboor innis Ma'eessoo ture booddee Hayilee Fidaa hojii wareegamee kun egaa nama kolleejitti nu qabanii walitti nu qabanii nu gorsanu matsaafa nu kennanu kana baradhaa jedhu ija banadhaa nuun jedhan. Sirna fiwdaalaa umrii barkurnee jaha lakkoofsiseetii fi mootii xumuraa impaayirichaa kan gaafas kurmaana jaarraa tokkoo ol aangoorra turanii fi yaaliin fonqolcha 1953 akka lakkoofsa biyyattiitti taasifamee fi sochiin mormii barattootaa itti aanee mul'ate diddaa uummataa hidda jabeeffachaa dhufeef agarsiiftuu guddaa turedha. Taatee sana keessatti Uummanni Itoophiyaa keessa jiraatu Oromoo dabalatee baay'ee kan nama aarsuu fi kan nama qaanessu ta'uusaa hubatanii obbolaan lamaan Mangistuu Niwaayii fi Garmaamee Niwaayii fonqolcha irratti yaalan yeroo fonqolchi sun godhamee deeggarsa hiriira ba'anii na yaadadha gaazexaa irratti Gabayyoo Firrisaa Unatin Farrisaa jedhaniiti wanni ta'an bakka isatu kana gochisiisaa jira ijoollee kan jedhudhaan egaa irratti ka'anii turanii. Deeggaruu qofa mootuun ta'anii dandeettii waa barreessuu cimaa qaba Hayileen. Dandeettii waa barreessuu cimaa qabu kanaan fayyadamee haasaa waltajjiirratti dubbatamullee barreessee immoo ijoollee hiriyoota isaa wajjiniin illee akka isaan deeggaran sirna fonqolchaa kana irratti bara 1953 geggeeffame kana irratti akka barattoonni yuunivarsiitii illee akka isaan deeggaraniif haala barreeffamaadhaan illee barreessee illee waltajjiitti ba'amee illee deeggarsi godhameeraa fi jechuudha warra sirna sana hundeedhaa buqqisuudhaaf sirna fonqolchaa sana adeemsisan irratti inni illee deeggaraa ture jechuudha. Ergii Mangistuu Niwaayii mootummaa gargaachuudhaan jalqabne booda sana erginni fashaleen booddeetti uummanni of ijaaree rakkoo ofii haa baafatu kan jedhu karaa mootummaa Hayilasillaasee yaadee dhufe beekta. Isa keessa gamarra Daajaa Maahabar jedhamu ka'e waldaa gargaarsaa
ዓለም ገና እስከ ወዳም ሶዶ የመንገድ ስራ ድርጅት ጅማና ፍሬው ማህበር ይፋትና ጥሙጋ መረዳጃ ማህበር ማል ከንጅሩን በለታዱ ኢሳ ከሳ መጫቶ ለማስለፍ ይጋ መጫቶ ለማስለፍ ጋርጋርሱ ማፍ አመሱት ተጀዱ ጋና ሞቲን ከይል ፍዳኩኒ ከባሮቱም ሳኩኒ ከሳጎ ተማ ከዘሪያ ሳኩኒ እናት ይግለጥ ይጠኑ ኢኖሲ ኢንኑ ጋርጋሩ lafa argachuu qofamoo mana barnoo jaarrachuu qofamoo kan biraas gaafachuun dura jiru mirga siyaasaa erga siyaasaatti makataa buliga kana gaa wanti jarri hojjete kaayee filaa kun wanti hojjete macaatu lama kuni akka foormii siyaasaa fudhatu jar hojjete keessaa tokko jar of course kan bareechee hojjete kan cimsanii lallabanu turani ka jeneraal Taaddasee Birruutii fi kabbadaa ብዙ ነች kan ummata sochoos garuu dubbe jiraammoo jarri kun jiru isaan lamaan kun immoo baay'ee cimoo turan biyya alaatti. Egaa yeroo sana kan ergamaa turan ijoollee qotee bulaaftuu hin ta'in kan warra miidil wanni keessa kan jiran ijoollee Oromoo baay'ee hin turre. Ilma qotee bulaa baadiyyaatti dhalate waanta ta'eef bayeessa godhee bilcheessee beekaa haala keessa turedha keessatti guddateedha bayeessa godheetti ijoollee barattootatti hima jechuudha. Barattooti baay'een isaanii biyya alaa dhaqan sun beeksisaa ture jechuudha. Barattoonni Oromoodha kan qabsoo Oromoo cimsuudhaafis Oromoo sabiyya keessa jiru sabiyya alaa jirus kaasuudhaafis itti fayyadamaa turani karaa lamaan tokko seenaa Oromoo baasuudhaan isa dhugumaa isa irratti kanneen nu barree Oromoo biyya alaatii dhufeedhaa miti bisaan keessaa bahee tabba keessaa bahee yookiin alaa dhufee kan jedhu hojii jira. Lammatatti maalumaafuu wanti barbaachisu identitii eenyummaa Oromoon eenyummaa ofii baruus irra jira. Afaansaa baree isaan haasawus irra jira. Seenaa qofa osoo hin ta'in aadaasaa baruus irra jira. Afaansaa bareechee ergee baruu ta'e wanti afaansaa barsiisu immoo qubeedha. Qubee mataa ofii isaaniis qabaachuu irra jira. Kanaaf itti barruun qubeedha jalqabameef. Yaaliin lammiileen biyyoota alaa yeroo garagaraatti taasisan osoo hin dagatamin rakkoolee gurguddoo Oromoon akka sabaatti aadaa seenaa fi dilbii qaroomina kaleessaa qabaachaa tureen addunyaa saffisaan jijjiiramaa jirtu waliin akka hin tarkaanfanne godhan keessaa inni mirga afaan ofiitiin baruu fi barsiisuu kan Onesmoos Nasiib yookaan Abbaa Gammachiis qubee sabaatiin illee ta'u xumura jaarraa 19ffaatti macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikuudhaaf itti yaalee fi rakkoo qubeelee barruu mallattoolee suur-sagalee 18 hanga har'aatti jiran keessa raajii addaatiin yoo ta'e malee sirnaan barreessuu fi dubbisuun akka hin danda'amne hubatee Sheek Bakrii Saphalloo qubee haaraa afaan Oromootiif mijatu indijiiniyas Oromoo ortoogiraafii uumuudhaaf itti dirqame isaan ijoo jedhamanidha.
baroota 1960 yeroo Oromoon biyya keessatti rakkoo kana furuudhaaf hojjechuu ittiin dandeenyee fi bakka caasaan Oromoota addunyaa irratti faca'anii jiran gaaddisa tokko jalatti sassaabuu hin turreetti. Hayyoonni Oromoo kan rakkoo kana furuudhaaf tattaafachaa turan keessaa tokko Hayilee Fidaa ture. Tarii Hayilee Fidaanii hojii hojjechaa jiru kanaan wal qabate hooggantoota siyaasaatii fi qaroolee biyya keessa jiran kanneen akka Baaroo Tumsaa jiranii fi isaan biyya Awurooppaa keessa jiran waliin hariiroo haa qabaatu malee hojii Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee waggaa 2 dursuudhaan hojjetes quba hin qabu ture. Kan ta'e tooftaa inni afaan Oromootiif ni mijata jedhee amaneeni. Hirmaata dubbisa afaan Oromootii fi kitaaba tiyaatiraa bara birraan baree jedhu maxxansisee Oromoof gumaacheeti jira. Jennaan ani 63 70 Awurooppaa ta'uu isaati. 63 biyya kanaatti jennaan deebi'u Kanaadaa Paarisitti wal argine. Isa dubbisuun dhaqee qubee irratti hojjetaa jechuun dhageenyaan baga dhuftee gaasa irratti iyyuu wanta sana gargaartu jira jedhee isa bira akka ji'a tokko lamaan taa'e manuma isaanii teessifate. Naan laboratoriiwwan tokko tolfatee murteessaa ture. Wanti nuti irratti hojjetaa baane barruun afaan Oromoo sun nu barreessinu qubee Laatinii wayyamoo qubee Arabaa wayyamoo qubee Sidaamaa wayyaa Amaaraa wayyaa kan sadiitti kan wayyaa so tekstii katabneeti barreessinee dubbifna isa dubbifnu kana gaa isa kamiin akka laafaadhaan dubbifamu afaan Oromoo murteessuu dhagaa laboratoriidhaan karaa kanaan. Kana irratti immoo dabalee uummata seenaa dheeraa qaban beekamoo ta'an kan akka Veetnaam fa'aa Chaayinaan fa'aa yoo mataan isaanii yeroo sana wanni keenya gara Laatiniitti geeddaruu qabna kan jedhuudhaan iyyuu deemaa ture. Kan isaan maxxansan yoo ture suuta hambisaa dhufan malee. Kitaabicha keessatti qubeen 35 kan kaa'anii jiranii gaggabaabsanii yoo ilaalle qubeen amma fayyadamnu keessaa amma fakkeenyaaf tsaa warra akkasii kun warra qubee afaan Amaaraa keessaati kan fudhatamanidha jechuudha. Jarris fakkeenyaan agarsiisu qubee kana yeroo agarsiisan jechuudha. Waan ibsuu barbaadan sana kaa'aadhaan isaan agarsiisanii kanaachi harfiidhaan inni qabu inni dura adda kan isa godhu mallattoo garaagaraa mataa isaa irratti qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf qubee dachaa irratti dhaquun kan inni argamu qubee dachaa yeroo kaa'an amma nyaa yoo kaa'uu barbaadanii inni godhanii irra isaa keessatti mallattoo turre keessa taa'ee jira. Ka Hayilee Fidaa kaa'e International Phonetic Alphabeetiin baay'ee walitti dhiyaata. Isa saayinsii keessatti yeroo baay'ee Phonetics Alphabet jenneetiin hin fayyadamnu kana IPA jechuudha. Kana fayyadame Hayilee Fidaa mallattoowwan amma isin hime kana. Sheek Muhammad Rashaad ammoo isa amma itti fayyadamnu kana kaa'e qubee dachaa. Hayilee Fidaa biratti qubeen dachaa hin jiru. Sheek Muhammad Rashaad bira garuu qubeen dachaa jira. Qubee dachaa yeroo jennu cha, sha, da, nya, ba kana kaa'e Sheek Muhammad Rashaad. Akka falaasamni tokko jedhutti Hayileen nama ofiisaa of jalqaba of mo'achuu jechuun waan baay'ee barbaadamti. Waan natti feetu ofii keetiif waan natti barbaaddu sana dhiistee dagattee nama bal'aatiif nama baay'eetiif of kennu kan jedhudha. Akkasitti nama of mo'ateedha inni. Hundeeffama Me'isoon keessattuu immoo barattoota Itoophiyaa biyya alaa keessatti qooda guddaa nama qabudha. Qooda guddaa qabaa. Matootii barattoota Itoophiyaa yeroosii baay'ee wajjin yeroo walitti qabnee isaa ilaallu nama obsa qabu ture. Obsa qabaa.
amma danda'u nama walitti fiduu walitti qabuu yaalaa ture. Fakkeenyaaf utuun fuula fuulatti hin argin dura maqaadhaan hin beeka. Maqaadhaan kan hin beekus waan inni babarreessurraayi. Waraqaa joornaala barattoonni Itoophiyaa Awurooppaa baasan tokko ture Taaxekka jedhamu. Taaxekka kana irratti waan adda addaa barreessan waa'ee afaanii, waa'ee biyyaa, waa'ee politikaa garaagaraa. So dura sanan dubbisuu jalqabe. Kunis bara 69 irraa jalqabe akka Awurooppaatti. Tin waa'ee isaa dubbisuu jalqabe jechuudha. Jalqaba fuula fuulatti kan isa arge bara 75tti. Akkuma inni reefuu biyya Itoophiyaatti deebi'e. Hoogganaa Oromoo ta'uun isaa kolleejii isaa jiru beekamee intelektuwaalii keenya ture miti. Piroofeesara keenya ture. Kana innaa achitti beekamaadha. Deebinaan Maccaa Tuulamaa keessatti beekamaadha. Deebinaan biyya alaatti ergee dhaqee qubee baasuu irrattis beekamaadha. So nama guddaa beekamaa tokkotu galee naa biyyatti galu. Innas immoo dargii jalqabalee eenyu ofitti qabannu jedhaarti. Definitely naaduu namnis qubasatti qabee namni isa beekus dargii keessan dhabamanu isa fudhatanii maal nu gargaarta attamiin siyaasaa diddiirsaa jalqabni kana siyaasaa biyootii kana jechuudha. Attamiin akka inni fiixaan baatu nu taasifta filoosofii koominizim sooshaalizim jara kan lafa kaa'e keessaa tokko isa. Rigaa kan biraatti dabalatee of course akka sannaayii likkeessu turanii wareegaman hundi jiraatu. Tarrafaa Mokonnin jennaan jira ture innis Kadir Mahammad immaa kanan siin jedhe and so on and so forth. Baay'een jira booddee immoo baarootumsaayyuu itti seenee obbo Zagayyeenis keessa jiru Ibsaa Guutamaas kun karaa Oromootiin dargii gorsee kanaa tokko. Yeroo sanatti sochiin biyya Itoophiyaa keessa ture jijjiirama barbaaduun walumaa gala hawaasaa biyya keenya keessa jiru hundumaa keessatti murna hawaasaa garaagaraatu jijjiirama barbaadaa ture. Jijjiiramni sun immoo karaa isaaniin eeginiin dhufe. Isaan ala turanii iddoo lamatti iddoo lama gurguddaa lamatti yeroo sana gaa student union Europe keessa kan turanii iddoo lamatti hiramanii gruuppii lamatti wanni ta'anii walii diina ta'aa deemuu tu dhufe jechuudha. Biyya alaatti yoo reefu dachaan ummata wajjin yoo beessa goone waliin barre ummatas immoo maaliif akka deemnu wanni keenya kaayyoon keenya maal akka ta'e hin barsiifne. Kanaaf ammaa fi dargii yoo innaa balleessu qeeqaa innaa tolchu immoo jajjabeessaa akkasiin wajjin hojjechuu qabna kan jedhu fudhate jechuudha. Gruupiin gartuun haidee fida. Akkasiin egaa የህዝብ ድርጅት ጽሕፈት ቤት kan jedhamu dhaabban inni siyaasa Itoophiyaa maal ta'uu qaba kan jedhu waltajjii wanniitti kanatti Hailee Fidaatu gaggeessaa ture kanas wanniitti. Egaa nama dhaqee paartii Ma'isoon kana dhaabu hundinuu wanti nu seene paartiin Ma'isoon guddateetu taate paartiidhuma cimtuu dargiin sitti hirkatu uummanni sitti hirkatu hariinuu itti hirkatnee diddiirama zamana sana dhufe 66 qabee dhufe sana fiixaan baasutti waan nu gargaaru seene malee paartiin Ma'isoon qofa qabatee ofiisaatii jara kaan immoo ofirraa fageessee akka booddee kana walitti bu'an
karaa kanaan deeman jedhe. Kana innaan egaa namni kan Hayilee Fidaatti ilaalu akka beekaa biyyaa the wise man of the society jedhaman zamana Giriikii fi Roomaa beeksisa biyyooti akka Aristootil kun akka kanaatti isa fudhata namni. Innaa lamaa tokko rakkan anama innaan asii ma'eessoon ijaaru biiroon jiraallee asii naannoo mana tamaarii Dagmaa Minilik turte. Mana matsaafa tokkos banatanii achitti ideoloojii deemsisaa ofiis ijaaru. Ani nas Jimmaa nan bulchaan ture innaa dhuma waa'ee rakkoo filosofii sooshaalizimii kun nu argate isa biran dhufa. Gatii wal beeknu qofa otoo hin ta'in gatii piroofeesara ta'eef gatii beekaa keenya ta'eef isa bira isaan mari'adha. Inni qabsoo Itoophiyaati kan inni geggeessaa ture. Qabsoo gitaa. Gitooti cunqurfaman hundi waliin qabsaa'anii yoo gitoonni kun mirga isaanii argatanii Oromoon sana keessaa mirga isaa deebifataa kan jedhu itti amana ture. Utuun dubbii ideoloojii ta'e nama jara gadi ideoloojii beeku dura maa dhaqan sila. Dubbii aangoo ta'uu isaa wanti nu mirkaneessu nama aangoodhaan jara caalu. Of course dargii jara caalti qawwee Afrikaa qabdi. Ishiidha kan mootummaa sanas geddaraa baate miti. Soo jarba dhaqanii itti ol himachuun jira. Wal kasasuun jiraadha. Dubbii aangooti keessisi. Isa keessa Hayilee Fidaadha. Tokko kan inni dura dhaabbate jiru kun seeraa mitiin ta'u. Walii gallee hojjechuun dura jira. Yoo walii gallee hojjechuu dhabaanne dhiifnee dabannee taa'uu dura jira malee dhufnee simirratti wal kasasuun kun karaa malee jedhu. Dargiin immoo keessatti isa jarri wal himatan kana hin jibbine. Maaliif walitti aansite keessaa jarri humna ofii cimsu barbaadu miti. Soosas baay'ee jaraan jibbi isa tokko kan jarri egaa Hayilee Fidaa irratti muufatanii paartonni biraadhaa qixxummaadhaan hojjenna jiran wal cimsinuu maa jettaadha. Warraaqsi waan yeroo hunda ta'u miti. Biyya hunda keessattis ta'u. Afrikaa keessatti tarii warraaqsi Itoophiyaa kan duraatii fi kan maayyiitis jechuun hin danda'ama. Warraaqsa na fakkaatu. Jaarraa 20ffaa keessattuu warraaqsa baay'een hin taane. Maybe Raashaa, Chaayinaa ta'eera ta'a. Itoophiyaa wajjin sadaffaa. Maybe Iraanis booda. Yeroo ta'utti immoo haala isaa hubatanii akeeka warraaqsi sun ka'eef bakkaan ga'uu fi humna jaaramee socho'uu barbaada ture. Humni warraaqsaa Itoophiyaa keessatti yeroo sana kan gahaatti jaaramee hin turre. Kanarraa kan ka'e warra farra warraaqsaa ta'e miilitariitu fudhate jechuudha. Wotaaddaratu aangoo fudhate. Aangoo fudhatee warraaqtoota jijjiirama garagaraatiif qabsaa'an hundaa'u darabeedhaan fixee qabsoo ala isaan godhee garii lubbuu baleessee garii hin hidhee garii biyyaa baqachiise jechuudha. Tolidee booddee dubbiin cimaa bilee magaala keessaa baanaa jedhanii murteessan. Murteessanii fagoo hin dhaqnee naannoo Caancoo kanatti waraannee marsee qabee dhufanii hidhamanii takka naannoo 4 kiiloo kanatti. Bultii ijaarratee ijoollee lama haadha warraa isaa Aadde Beernaadiit jedhamtu waliin biyya Faransaayitti kan isaan wal baranii Aadde Beernaadiit Buulvaard Joordaan bakka jedhamutti sagantaa barattootaa qophaa'e irratti kan isaan wal arganii akkan odeeffadhetti. Hayileen fuudhee ijoollummaa keenyatti fuudhee fideeyyuu nu agarsiiseera. Ijoollee isaa lamaan durba 2 godhate Faransaayitti. Durba 2 godhatee dhufaniiyyuu nu laalanii gizee haati keenya duute uftee iyyuu akkas ta'a dhuftee maabaa minaamin irra keessa baatee sokkite. Haati baraasaa. Galuu biyyatti iyyuu hin deebi'u jettee as turte. Addis Ababaa keessa fakkadamee fi
as turte ijoollee sassaabdee barsiisaa turte. Isee sana abbaan kun duuni haati koos hin duune. Hayileen jiraamii hidhaa jira jedhanii abbaan koo. Haati koo immoo hin jiruuma baay'ee ofumaati malee waliin jedhu. Dhugaadha ta'anii akkas waliin jedhu turani. Tuma akkasii ani bakka afur isaan badee erguma inni lafarraa badee jedhanii sammuun keenya cabe. Xinnoodhaa kaasee amma guddoo keenyaatti haadha kooti kaasee abbaa kooti kaasee ergasuma sammuun nu cabe bakka. Cubbuudhaa gizee achi hojjetu manayyuu ijaareeraa fi manoorayyuu nu ijaareera. Ijoollumaa kootti. Amma ergumanni akkas ta'e jedhanii abbaan koos isuma hojjetee jiraatu iyyuu hin dadhabee haati koos mooraalii dhuma dhabanii bakka akkuma hin taanetti du'anii dhugaadha akkuma hin taanetti dhumanii. Amma mana hidhaati yeroo adda addaa dhufanii nu biraa fuudhu turan. Torban tokkoffaa tursanii deebisu. Dhumarratti baratee deebi'e akkas ajjeesuuf qophaa'aa jira. Maal godhee ijoollee isaa Saaraa fi Yoodiit kan jedhamu kan isaanii suuraa isaanii harkaan hojjetee halkan guutuu faa wanni ta'a ture. Utuu dhufanii nan fuudhin fixuun qaba jedhee wanta murteeffate fakkaata. Nu hin beeknu. Wanni godhee hojjetee ani ijoollee lamaan utuu du'aaf qophaa'aa jiru kana godhee akkuma eegammoo dhufanii fuudhanii ajjeesan jechuudha. Nama akkasiiti. Waa'ee seenaa isaa abbaa qubee jedhameera jedhan abbaa qubeetii. Seenaan isaa taariidha iddoo meeqatti hojjetaa jedhan odeessan gamaa itti agarraree nuuni gaa. Nono gaxarii laqqamteen arjoon hin jira gizee sana. Arjoon jira. Haayileen waan isatti fakkaate waan itti amane hojjetee ta'e kan darbe. Biyyattiitu dhabe malee waan inni gumaachuu danda'u uummataaf wanta guddaa ture sanatti uummata Oromoos uummata biyya Itoophiyaas uummata lafaas dhabe. Kun baay'ee nama hubaa